Tole dhaggeeffattoota chaanaalii qubeetu akkam jirtu nagaa keessanii. Tole har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhee gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee afaan Oromoo kan jedhudha. Kutaa kana keessatti yookiin kutaa sadaffaa kana keessatti akkaataa itti sagalee afaan Oromoo dheeressuu fi gabaabsuu dandeenyu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaa darbe keessatti kutaa barnoota koo isa lammaffaa keessatti waa'ee xiinsagaa walii wajjin ilaalle turre. Xiinsaga jechuun saayinsii waa'ee sagalee afaanii qoratudha jennee jirra. Kanaaf kunis gabaabbachuu fi dheerachuun sagalee kunillee xiinsaga jalatti qoratamaa jechuudha yookiin immoo gahee qorannoo xiinsagaati jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo akkamitti dheeressinee yookiin gabaabsinee qubeessuu dandeenya kan jedhu walii wajjin har'a ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'an isiniin jedha. Akkasumas immoo sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniin gahaa akkasumas hiriyoonni keessanillee itti haa fayyadaman isiniin jechuun barbaada. Tole sagalee gabaabaa jechuun maalidha? Yookiin sagalee dheeraa jechuun maalidha? Akkamitti immoo uumamaa? Yeroo kam uumamaa? Kan jedhu walii wajjin ilaaluu dandeenya. Akkasumas immoo akkamitti adda baafachuu dandeenya? Sagaleen tokko dheeraadha yookiin gabaabaadha kan jedhu akkamitti adda baafachuu dandeenya kan jedhu walii wajjin hin ilaallaa jechuudha. Maaliif asirratti yeroo jecha sammuu keenya keessa jiru fuunee qubeessinu akkaataa dheerina isaa fi gabaabina isaa eeguu dhabuudhaan hiika jechichaa qixa sirriin akka nu hin barreessine nu taasisaa jechuudha. Kanaaf asirratti na hordofaatoo akkatti sagaleen tokko dheeraa yookiin gabaabaa ta'ee adda baafachuu dandeenyu walii wajjin hin ilaallaa jechuudha. Sirriitti gadi buunee hamma danda'ameen ni ilaallaa jechuudha. Eegaa sagalee afaan Oromoo keessatti dheeraadha yookiin gabaabaadha jechuu kan dandeenyu dubbachiiftuu irratti hundoofnete jechuudha. As keessatti sagaleen tokko dheeraadha yookiin gabaabaadha kan jennu dubbachiiftuu irratti hundaa'a jechuudha. Dubbachiiftuu afaan Oromoo akkuma hundi keessan beektan 5 qabna. Isaanis A, E, I, O, U 5 kana qabnaa jechuudha. Kanaaf 5 kana irratti hundoofneeti sagaleen tokko dheeraadha moo gabaabaadha kan jennu. Dheerachuus kan danda'u gabaabbachuus kan danda'u isaan 5 dubbachiiftuu bu'uuraa kana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf mee akkamitti dubbachiiftuun kunniin sagalee tokko gabaabaa taasisu yookiin dheeraa taasisu jennee walii wajjin itti fufnee haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti sagalee gabaabaa haa ilaallu. Sagalee gabaabaa afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamu dubbachiiftota bu'uuraa 5 sagalee isaanii gabaabaa fayyadamuun kan uumamudha jechuudha. Sagalee gabaabaa kan jedhamu afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa dubbachiiftota bu'uuraa kana fayyadamuudhaan kan uumamu jechuudha. Ammallee irra deebi'a. Afaan Oromoo keessatti sagaleen tokko gabaabaadha kan jedhamu sagaleewwan dubbachiiftuu kanaa keessaa gabaabaa isaa fudhachuudhaan kan uumamudha. Eegaa sagalee gabaabaa dubbachiiftuu kan jennu immoo akkamitti inni dubbachiiftota 5 bu'uuraa jenne kunniin akkamitti isaan sagalee gabaabaa qabaatu? Yeroo kam sagalee gabaabaa qabaatu jennee immoo haa ilaallu. Eegaa isaan 5 akka jiran ilaalla jirra. Isaan 5 kun immoo yeroo kamitti sagalee gabaabaa qaban jennee yoo ilaalle fakkeenyaaf dubbifamaa tokko haa fudhannu. Dubbifamaa tokko haa fudhannu. Fakkeenyaaf dubbifamaa baa haa fudhannu. Baan akkuma jenne yeroo darbe xiinsaga keessatti ilaalletti mallattoodha. Mallattoo qubee afaan Oromooti malee qofaa isaatti sagalee kennuu hin danda'u jechuudha. Gaafa dubbachiiftuun kun itti dhufee sagaleeffamaa jechuudha. Kanaaf inni kun dubbachiiftuu irratti hundaa'eeti dheeratees gabaabbatees sagaleeffamuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf baa kana biratti A tokko haa barreessinu. Baa kana biratti A tokko haa barreessinu. Maal ta'a yeroo kana? Baa maal ta'a? Sagalee gabaabaa baa jedhanuuf kenna. Maaliif? Dubbifamaan tokko biratti waan barreeffameef. Fakkeenyaaf baa biratti E haa barreessinu. Bee sagalee gabaabaa bee jedhanuuf kenna jechuudha. Bee akkasuma fakkeenyaaf baa biratti I haa barreessinu. Akkasuma baa biratti O yoo barreessine boo akkasuma baa biratti U yoo barreessine buu. Kanaaf eegaa asirraa kan hubannu sagaleen 5 kunniin sagalee
gabaabaa bu'uuraa afaan Oromoo jedhama jechuudha. Sagalee gabaabaa bu'uuraa. Kanaaf shanan kun kan gahee taphatu jechuudha. Kanaaf amma akkasuma jechoonni afaan Oromoo gabaabaa kan jedhan kamiiyyuu dubbachiiftuu tokko of biraa qabu jechuudha. Asirraa kan hubannu. Sagalee gabaabaan uumamuuf dubbachiiftuu tokko qofatu dubbifamaa tokko biratti barreeffama jechuudha. Kanaaf sagalee tokko gabaabaadha kan jennu yoo dubbifamaa tokko biratti yookiin dubbifamaanis lama ta'uu danda'a sun jabaachuu fi laafuu irratti hundaasan yeroo biraan ilaallaa. Dubbifamaa biratti dubbachiiftuun tokko yoo argame sagalee sun sagalee gabaabaa jedhama jechuudha. Sagalee gabaabaa jedhama jechuudha. Sagaleen tokko dubbachiiftuu tokko fayyadamuudhaan sagalee gabaabaa erga uume sagalee gabaabaan kun immoo yeroo kam uumama yookiin akkamitti uumama kan jedhu gara sadarkaa jechaatti ilaallu. Egaa kan isa uumu gabaabbachuu dubbachiiftuu jennee jirra. Maaliif afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun dheerachuus gabaabbachuus dandeettii qabu jechuudha. Uumama akkasii qabu. Garuu dubbifamaan dheerachuus gabaabbachuus hin danda'u. Jabaachuu fi laafuu danda'a malee. Garuu dubbachiiftuun immoo maal ta'a dheerachuu gabaabbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubbifamaan tokko yookiin lamas yoo ta'e dubbachiiftuu tokko gaafa fudhate maal jedhaa sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaan adda baasnee kan beennu dheerina yeroo inni fudhatu irratti yeroo dubbannu dheerina yeroo inni fudhatu irratti. Kana jechuun sagalee gabaabaa yommuu sagaleessinu yeroo inni fudhatu gabaabaadha. Yeroo inni fudhatu gabaabaadha. Dheeraadha wal bira dorgomsiisnee ilaalla asirratti akka adda nuuf bahuuf sirriitti jechuudha. Yeroo sagalee gabaabaa kana sagaleessinu maal jedhaa yeroon fudhatu yeroo gabaabaadha. Yeroon isaa gabaabaadha jechuudha. Yeroo irratti hundaa'a. Amma dubbachiiftuu tokko yookiin lama jennee dheeressuu gabaabsuu dandeettii qaban jennee jirra. Isaan kana immoo kan adda baafannu dheeraadha immoo gabaabaadha jennee kan adda baafannu yeroo irratti hundaa'eeti jechuudha. Yeroo nu sagaleessinu yeroo inni fudhatu. Fakkeenya mee akka ifa nuuf ta'u fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf jecha lafa jedhu haa fudhadhu. Lafa. Mee jecha kanaa sagaleessinu. Lafa. 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 Sagaleen isaa maal ta'a gabaabaa ta'a jechuudha. Akkasumas immoo dubbachiiftuun nuyi laa biratti illee fayyadamnu faa biratti illee fayyadamnu tokko tokko ta'a jechuudha. Lafa. Lafa. Mee immoo jecha kana dheeressinee haa ilaallu. Dubbachiiftuu taa daballu mee fakkeenyaaf dubbachiiftuu lama haa barreessinu wal biratti jechuudha. Laafaa. Laafaa. Laafaa guutumaan guutuutti maal ta'e sagaleen sun dheerateet hiika isaa jijjiire jechuudha. Hiika jechichaa guutumaan guutuu jijjiireera. Asirraa maal hubanna kaa dubbachiiftuun afaan Oromoo tokko hir'achuu fi itti dabalamuun jecha afaan Oromoo hiikaa guutumaan guutuutti jijjiiruu akka danda'u. Guutumaan guutuutti hiikaa jecha afaan Oromoo jijjiiruu akka danda'u hubanna jechuudha. Sagaleen tokko dubbachiiftuu tokko of biraa dhabuu fi yookiin itti dabalamuun jecha afaan Oromoo guutumaan guutuutti hiikaa isaa jijjiiraa jechuudha. Kanaaf lafa gaafa jennu A tokko gosa dubbifamaa lamaan birattuu laa tokkotti biratti dubbifamaa tokko faa biratti dubbifamaa tokko gatii fayyadamneef lafa jedhee hiikkan isaa kan biraa ta'e. Garuu dubbifamaa immoo daballe yoo barreessine laafaa jechuudhaan hiikki isaa guutumaan guutuu jijjiirameera jechuudha. Mee fakkeenya biraa fudhanna mallee dhufuu amma dhaa biratti illee uun tokko faa biratti illee uun tokko sagalichi maal ta'a sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Dhufuu mee immoo kana immoo dubbifamaa lama haa godhume dhuufuu dhiifama illee naa godhaa jechuun kun xiqqoo jecha arrabsoos ta'uu danda'a. Kanaaf uuu lama waan godheef dhuufuu jechuudhaan dhufuu kan jirurraa guutumaan guutuutti hiikkan isaa jijjiirameera jechuudha. Hiika isaa dura qabu gadi dhiiseera waliyyuu hin fakkaatu jechuun jechoonni kun lamaan firummaa hiikkaan qaban firummaan hiika isaanii walitti hin dhufu jechuudha. Garaagarummaa adda qaba jechuudha. Kanaaf even waan nama dhibu afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun tokko yoo jijjiirame firummaa hiikayyuu waliin qaban jechuun naannawa tokkoyyuu ibsan yookiin immoo damee naannoo tokko keessatti yookiin immoo kutaa hiikaa tokko keessayyuu jiraachuu hin danda'an walitti hin dhihaatan baay'ee adda fagaatu. Kun immoo afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun ga'ee guddaa akka taphatu nutti himaa jechuudha. Ammallee mee fakkeenyatti haa daballu. Laga. Okay. Amma asirratti laga kan jedhu kun laa biratti aan tokko gaa biratti aan tokko. Kana jechuun sagalee gabaabaadha jechuudha. Garuu immoo
Isuma kana immoo dheeressinee yaa dubbisnu yeroo xiqqoottaa fudhannu yeroo xiqqoottaa daballu maali jenne kaa garaagarummaan sagalee dheeraa fi gabaabaa jidduu jiru yeroo irratti hundaa jennee jira. Sagalee gabaabaan yeroo inni fudhatu muraasa, sagalee dheeraan immoo yeroo inni fudhatu irra dheerataa jechuudha. Kanaaf laga isa jedhu kana haa dheeressume laagaa 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 hiikkisaa guutuun guutuu jijjiirameera jechuudha. Maaltu kana fide? Dubbachiiftuu kana fide jechuudha. Itti dabalan malee fakkeenya bona 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 meemmoo haa dheeressu boonaa boonaa maal ta'e sagalichi dheerate hiikkasaas jijjiirateera jechuudha. Itti dabalan mayyuu fakkeenya bifa bifa meemmoo haa dheeressuma kana yeroo xiqqoo afran biifaa 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 maal ta'e hiikkisaa jijjiirame dheeratetti hiikkisaa jijjiirame jechuudha. Kanaaf asirratti of eeggannoo guddaa barbaada. Maaliif namni kamiyyuu afaaniin jechuu irratti rakkina hin qabnu jechuun jecha sammuu keenya keessa jiru afaan keenyaan jechuu ni dandeenya jechuudha. Garuu rakkinni keenya maalidhaa? Yeroo itti sammuu keenya keessa jiru afaan keenyaan yookiin sagalee dubbii keenyatiin baasnee gara barreeffamaatti harka keenyaan jijjiirru of eeggannoo barbaada jechuudha. Osoon barreessin dura sagaleen sun sagalee akkamiiti? Hin gabaabbatamoo hin dheerata jennee xiinxaluu danda'uu qabna jechuudha. Baay'ee xiinxaluu gaafata. Maaliif al tokko al lama sadii xiinxallaan yeroo biraatti salphaanuuf ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee yeroo barreessuun asitti xiinxallii guddaa gaafataa jechuudha. Maaliif wanti ani viidiyoo kana hojjedhuuf yeroo koo gubee akka namoonni kan adda baafataniif. Kanaaf asirratti adda baafachuu danda'uu qabna jechuudha. Sirriitti xiinxallee itti yaaduu danda'uu qabna asirratti jechuudha. Xiinxaluu qofa gaafata kun foormulaan biraan jiru. Foormulaan biraa jechuun wanti kaalkuleetaraan hojjetan tokko hin jiru. Kanaaf dubbii afaan keenyaa fi harka keenya qofa waliin oofudha jechuudha. Dubbii afaan keenyaa fi harka keenya wanti afaan keenya jedhu harki keenya barreessuu danda'uu qaba. Kana lamaan walii wajjin oofuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hamma tokko sagalee gabaabaa maal akka ta'e hubattanitti jedheetan yaada. Isinis immoo irra deebi'aatoo fakkeenya garagaraa hima garagaraa fudhadhaatoo shaakalaa jechuudha. Mee immoo sagalee dheeraa haa fudhannu. Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraan immoo akkamitti uumama kan jedhu haa ilaallu. Sagalee dheeraan gabaabaa irraa argama jechuudha. Sagalee dheeraa kana gabaabuma kanarraa arganna jechuudha. Kunis garaagarummaan sagalee gabaabaa fi dheeraa gidduu jiru yeroo hundaa jechuudha. Yeroo irratti hundaa jechuudha. Yeroo irratti hundaa. Akkamitti yeroo irratti hundaa? Akkuma jalqaba jedhee sagalee gabaabaa gaafa sagaleessinu yeroo inni fudhatu muraasa. Yeroo inni fudhatu muraasa lafa. Garuu immoo dheeressi yoon barbaade yeroo xiqqoo dabalee na fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf lafa isuma lafa jedhu kana laafaa yoon jedhee jecha kana laafaa jedhu kana fudhachuudhaaf sa'aatiin na fudhate yookiin yeroon na fudhatee fi jecha lafa jedhu sa'aatiin na fudhate garaagarummaa hin qabaa jechuudha. Inni laafaa jedhu kun isa lafa jedhu san caalaa yeroo dabalataa fudhata jechuudha. Yeroo dabalataa. Kanaafuu sagaleen tokko dheeradha yookiin gabaabadha kan jennu yeroo irratti hundoofnete jechuudha. Yeroo kanatti hundaa jechuudha. Kunis dubbachiiftuun dheeraa uumuuf yeroon barbaachisu dubbachiiftuu gabaa uumuuf yeroo barbaachisu irra hin caalaa jedha. Kanaafuu yerootu garaagarummaa kana fidee jechuudha. Dabalataa yeroo kanaan dubbachiiftuun uumamu hiika duraan qabu hin jijjiira jechuudha. Kana ilaallee jirra. Kana jechuun garaagarummaa yeroo kanaatirraa kan ka'e jecha lafa jedhu laafaa jedhee dheeressee dubbisuurra kan ka'e hiikkisaa lafa jedhu sun jijjiiramee laafaa ta'e jechuudha. Yeroorraa kan ka'e yeroon dheeresserraa kan ka'e. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti sagalee dheeraa kana agarsiisuuf dubbachiiftuu gosa lamaan barreessinaa jechuudha. Maal jechuudha? Yoo jechi ani sagaleessu sun yeroo gabaabaa caalaa sagalee yeroo dabalataa fudhate yoo dheerate maalan godha? Dubbachiiftuu gosa tokko lamaan barreessa jechuudha. Dubbachiiftuu gosa tokko lamaan barreessa jechuudha. Isaan immoo gaafa dubbachiiftuun gosa lamaa tokko ta'anii wal bira dhaabbatan walitti aananii barreeffaman sagalee dheeraa naaf kennu jechuudha. Dubbachoota bu'uuraa shanan sana keessaa sagalee isaanii dheeraa haa ilaallume. Isaan shani jennee jira. Shanan sana immoo ammallee dubbifamaa baa jedhu kana fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf baa biratti lama haa barreessinu. Baa dheerataa jechuudha. Hin dheerata. Sagalee dheeraa qabaata jechuudha. Maaliif lama ta'ee waan barraa'eef. Akkasuma baa biratti lama haa fudhannu. Bee akkasuma baa biratti lama haa fudhannu. Bii akkasuma baa biratti lama haa fudhannu. Boo
Akkasuma baa biratti uu lamaa fudhannu. Buu buu maal ta'ee sagalichi hin dheerata jechuudha. Akkamitti dheerata? Dubbifamaa biratti dubbachiiftuu wal fakkaataa walitti aansinee barreessuudhaan. Asirratti kan hubachuu qabdan dubbifamaa biratti dubbachiiftuu wal fakkaataa gosa garagaraan ta'uu hin danda'u afaan Oromoo keessatti seera afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu gosa lamaa walitti aansineef sagaleen hin dheeratu jechuudha. Isaanis walitti aananii dhufanii yoo walitti aananii dhufan hudhaan gidduu gala. Ta'us afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu gosa tokko lama walitti aansinee qofa barreessuudhaan sagalee dheeraa argannaa jechuudha. Sagalee dheeraa argannaa jechuudha. Mee immoo fakkeenya walii wajjin haa ilaallu. Fakkeenyas armaan olitti ilaalla jirra. Amma yeroo deebinee fakkeenya san haa ilaallu. Ammallee mee jechuma lafa jedhu kanaa fi laafaa jedhu kanaa fudhadhu. Akka sirriitti hubattaniif amma laafaa garaagarummaa yeroo hubadhaa. Laafaa lafa osoo nama sakandii wayii yookiin immoo yeroo wayii kan qabu ta'e jechuudha. Garaagarummaa hin jira jechuudha. Dheerina sagalee kana keessatti garaagarummaa yeroo hin jira, garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Laafaa yeroo hin jedhuu fi lafa yeroo hin jedhu dubbii afaan koo keessatti hammam akka dheeratu tilmaamuu nan danda'a jechuudha. Sammuu kootiin tilmaamee kamtu dheeradha kamtu gabaabaadha kan jedhu yeroo isaa taayim dureeshinii isaa adda baasee ilaaluu nan danda'a jechuudha. Ammallee mee fakkeenyaaf jecha boonaa jedhuu fi bona jedhu afran bona garaagarummaa qaba jechuudha. Ammallee jecha dhuufuu ammallee jecha bifa fakkeenya baay'ee fudhatanii sagaleessanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Foormulaan biraa kanuma isuma sammuu keenya keessa afaan keenya yookiin qaamolee dubbii keenyatiin gaafa baasnu sagalee sun dheeradha moo gabaabaadha jennee xiinxaluudha jechuudha. Malee kallattii biraatiin kallattii adda baasuu hin jiru jechuudha. Kanumaaf inni guddaan sammuu keenyaan wanta jechuu barbaannu sana yaaduu danda'uu qabna. Sagaleen sun hin dheerata moo hin gabaabbata? Dheeressee hin gabaabsa moo gabaabsee hin barreessa kan jedhu adda baafachuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo sagalee sun hin dheerata ta'e dheeressee hin barreessa. Maalan godhaa? Dubbachiiftuu lamaan fayyadamaa jechuudha. Yommuu sagalee sun hin gabaabbatu ta'e dubbachiiftuu tokkoon fayyadamaa jechuudha. Mee immoo jechoota wal keessa makaman haa ilaallu. Kana jechuun jechoota al tokkotti sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qaban haa ilaallu. Maaliif kan armaan dura ilaalle suni jechoota sagalee dheeraa qofa yookiin gabaabaa qofa qaban ta'ee jechuudha. Fakkeenya armaan olitti ilaalle sun. Mee immoo fakkeenyaaf wal keessa yeroo itti makamanii jecha tokko keessa dhufan haa ilaallu. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaan. Fakkeenyaaf jechuma gabaabaa jedhu kana fudhadhu. Gabaabaa mee sagaleessu al sadiin sagaleessisuuta jedhee gabaabaa amma asirratti yeroo sagaleessu sagaleen jalqabaa gaa inni jedhu kun hin gabaabbataa jiru gabaabaa inni jalqabaa kun gaa jedhee waan gabaabbatu maalan fudhadhaa dubbifachiiftuu tokko qofan fudhadhaa jechuudha. Inni itti aanu garuu baa isaan ittaanii dhufan sagalee lama yookiin birsagni ittaanii dhufan suni hin dheeratu jechuudha. Sirriitti dheeratu jechuudha. Isaan kun yeroon isaan fudhatan kan gaa jedhu kanarraa yeroo isaan fudhatan kan gaa kanarra caala waan ta'eef isaan biratti dubbachiiftuu lama fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf jecha lafee jedhu ilaallu. Lafee amma laafee isheen jalqaba laa jettuun hin gabaabbatti jechuudha. Inni itti aanu garuu fee jedhee kan dhufu maal ta'a? Hin dheerata jechuudha. Kanaafuu gaafan isaa afaan koo keessatti jedhu kana barreessu laa isa jedhu kanatti dubbachiiftuu tokko fayyadamee tan fee isa jedhu san biratti immoo dubbachiiftuu gosa walfakkaataa lamaan fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Lafee akkasuma jecha saree jedhu ilaallu. Saree amma saa inni jedhu kun gabaabbate ree inni kun dheerataa jechuudha. Kanaafuu yeroo isaan fudhatan garaagarummaa qaba jechuun inni saa jedhu kun yeroo gabaabaa fudhata ree inni kun immoo isarra dheerata waan ta'eef afaan koo keessatti natti hima jechuun sammuun koo gaafan tilmaamu jechi kun akkamitti akka uumamu yookiin caasaa jecha kana adda baafachuu nan danda'a jechuudha sammuu kootiin yaade. Inni itti aanu immoo fakkeenya miila kan jedhu afran miila kana jechuun inni jedhu hin dheerata. Laa inni jedhamu hin gabaabbata jechuudha. Kanaafuu maa biratti dubbachiiftuu gosa tokko lamaan fayyadamaa jechuudha. Maaliif waan dheeratuuf. Inni itti aanu garuu laa
jedha. Laa biratti dubbachiiftuu tokkoon fayyadamaa yeroo kana maal ta'a gabaabbataa jechuudha. Kanaafuu miila salphaatti akkanatti adda baafachuu dandeenya jechuudha. Ammayyuu fakkeenyatti dabalee ilaala akkasiniif galuuf. Sagalee mee jedha ammayyuu irra deebi'een jedha sagalee maal ta'a saa gaa inni jedhu kun hin gabaabbata jechuudha. Dubbii kana dubbachuudhaaf sagaleen saa fi gaa jedhu kun isa lee jedhu kanarra baay'ee gabaabbataa jechuudha. Yeroon jidduu jiru garaagarummaa kanaafuu isaan birsaga jalqabaa lamaan kana gabaabsatan birsaga isa sadaffaarra jiru nan dheeressaa jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaaf jecha malaammaltummaa jedhu ilaallu inni kun birsaga baay'ee gatii qabu xiqqoo namatti ulfaachuu danda'a. Kanaafuu mee maltummaa hin gabaabbata laa hin dheerata mal ammallee hin gabaabbata hin gabaabbata tum garuu seela birsaa keessatti tum jedhama. Tarii yeroo biraa birsagni maal akka ta'e walii wajjin ilaallaa. Kana adda baafachuudhaaf birsaga beekuun dirqama ta'a. Ammaaf garuu mee akkanumatti haa tilmaamnu maltummaa. Kanaafuu maa inni jedhu hin gabaabbata laa inni jedhu hin dheerata maa ammallee jedhu hin gabaabbata tu inni jedhu hin gabaabbata maa dhumarra inni jedhu hin dheerata jechuudha. Kanaafuyyuu sagalee haala kanaan gabaabaadha dheeradha jennee walii wajjiin akkasitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf hamma tokko ammallee yoo wal makeeyyuu dhufee jecha tokko keessatti sagalee dheeraa fi gabaabaa wal makee yoo dhufee akkamitti akka adda baafachuu dandeessan hamma tokko hubattaniitu jedhetan yaada. Isa kanayyuu irra deebi'aatoo shaakala jechoota garaagaraa fudhaatoo sagaleessaa jechuun yeruma teessan sagaleessaa yeroo sagaleessitan isinumtuyyuu ofii keessanii adda baafachuu dandeessu jechuudha. Mee immoo sadarkaa himaatti haa ilaallu. Sadarkaa himaatti fudhannee haa ilaallu. Maaliif sagaleen kunni walitti dhufanii hima ijaaran waan ta'eef amma waa'ee himaa dubbachuuf osoo hin taane sadarkaa himaatti yeroo barreessinu immoo mee dogongora akkamiitu uumama yookiin immoo akkam sirreeffachuu dandeenya kan jedhu walii wajjin haa ilaallu. Mee achi dura hima tokkoon jedha. Hima tokkoon afaan kootiin jedha. Isa sana immoo gara barreeffamaatti walii wajjin jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf hima baga nagaan dhuftan kan jedhu gara barreeffamaatti walii wajjin jijjiirraa ilaallu jechuudha. Dogongora keenya yookiin akkamitti akka dogongoruu dandeenyu fi akkamitti akka sirrii isaa barreessuu dandeenyu adda baafannee walii wajjin hin ilaallaa jechuudha. Na hordofaa. Okay, kan namoonni immoo chaanaalee kanaaf haaraa taatan ammayyuu subscribe gochuun dagatinaa, like share gochuun dagatinaa, hiriyoota keessanii share godhaa, like godhaa, biraan gahaa hin jedhaa. Kanaaf kamee hima baga nagaan dhuftan jedhu kana gara barreeffamaatti walii wajjin haa jijjiiru. Amma kana jecha kana sammuu ani hin jedhe jechuun yookaan nama tokko naa barreessi jedhee yookaan namni tokko barreessuuf ka'e yookaan anumatu isa sammuu keessatti kana barreeffamatti jijjiirrachuun barbaade. Fakkeenyaaf barreeffama mana koo fuulduratti yookiin immoo waajjira koo fuulduratti bakka ta'etti barreeffachuun barbaade jechuudha barreeffama kana. Kanaaf akkamittan jecha sirrii barreessa, akkamittan sagalee dheerina isaa gabaabina isaa eegee barreessa kan jedhu walii wajjin mee haa xiinxalaa deemnu. Mee jalqaba irratti haala kana naa barreessu. Mee kana dubbisaa. Baga nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan jechuun sadiin iyyuu sirrii miti. An fakkeenyaaf jecha baagaa jedhu hin jedhu hiikkaan qabu. Ani garuu kana jechuu barbaade baga. Inni kun immoo baagaa jedha. Baagaan hiikkaan qabu. Isaan jedhallee naaf hin ibsu. Inni itti immoo naagaan inni kunis hin dheeratee hiika biraa kenneera. Ani ka barbaadu nagaan kan jedhu waan ta'eef bakka naan bu'u naaf hin ta'u. Inni itti immoo dhuuftaan kunis hiikan isaan hin ta'u jechuudha. Isaan barbaadu hin ta'u tarii hiikayyuu waan qabu natti fakkaatu jechicha jechuudha. Kanaafuu himni kun hima sirrii miti jechuudha. Kanaafuu mallattoo sirrii miti kan jedhu irra kaa'a jechuudha. Okay, ittaanee mee ammallee haa ilaalu hima lammaffaa bifa kanaan barreessu moomee baga nagaan dhuuftaan. Baga nagaan dhuftan. Amma himni kun jecha sadii qaba jennee jirra. Jecha sadiin kana keessa inni jalqaba baga inni jedhu kun amma sirriidha. Baga maaliif jechi baga jedhu hin gabaabbata. Baga baagaan ta'u baga hin gabaabbata jechuudha. Inni itaan immoo nagaan sagaleen jalqabaa gabaabbates sagaleen itaan immoo dheerataa jechuudha. Kanaafuu amma inni kun sagaleen lachuu kan jalqabaas kan ittaanus dheeradha. Kan barbaade garuu sagaleen jalqabaa gabaabaa inni itti dheeraa ta'uu qaba jechuudha. Naagaan inni jedhu kun hin ta'u jechuudha.
dhuuftaan inni illee ta'u jechuudha. Ani isa barbaade kanaa miti jechuudha yookiin hiikan isaayyuu kanaa miti jechuudha. Mee immoo bifa sadaffaa kanaan haa barreessu. Kanaan barraa'aa jennu baga an jedhu ammayyuu sirriidha. Nagaan amma nagaan illee sirrate jechuudha. Baga nagaan jechi sadaffaan dhuuftaan ammallee dhuuftaan jedha. Dheerate jechuudha baay'ee isaan jedhu naaniif ibsu. Kanaafuu himni kun illee hima sirrii miti jechuudha. Ammayyuu akkaatti namni barreesse sirrii miti jechuudha. Mee namni afuraffaan immoo bifa kanaan barreessee haa jennu. Nagaan dhuuftan baga nagaan dhuuftan inni kun amma jecha hima afaan Oromoo sirriidha. Sagaleen hundi isaayyuu sirriidha. Hiika afaan Oromoo sirrii kennuu danda'a yookiin immoo himni kun ergaa guutuu dabarsuu danda'a jechuudha. Garuu kana jechuu barbaade baga nagaan dhuuftan osoo hin taane baga nagaan dhuftan jechuun barbaade jechuudha. Tarii namni akkaatti barreessan ammayyuu dogongoraa jechuudha. Dhiifama jecha kana illee deddeebi'ee fayyadamee dhuuftan kan jedhu kun kanaaf baga nagaan dhuuftan jedha. Himni kun hima sirriidha. Garuu ka'ani jechuu barbaade naaf hin ibsine jechuudha. Ani kanan jechuu barbaade baga nagaan dhuftan. Mee inni namni shanaffaan immoo haala kanaan barreessaa jennu baga nagaan dhuftan hima sirriidha jechuudha. Isaan jedhe sin ta'a sagaleen isaa gabaabbinaa fi dheerina isaa eegee dhufeera jechuudha. Fakkeenyaaf baga kan jedhu gabaabbatee dhufeera jechuudha. Baga birsaqni lamaan isaayyuu gabaabadhaa. Lammaffaarratti nagaan kan jedhu birsaqni jalqabaa gabaabadhaa. Birsaqni itti aanu yookiin immoo sagaleen itti aanu dheeradhaa. Nagaan dhuftan kan jedhu birsaqni jalqabaas gabaabaadhaa. Birsaqni itti aanullee gabaabaadhaa dhuftan kan jedhu hima sirriidha. Kanaafuu baga nagaan kan dhuftan jedhu kun qixa sirrii kanaan akkanatti sirratee barreeffamaa jiru. Gaafa sammuu keessan keessatti yaaddan wanta barreessuu barbaadan haala kanaan xiinxalaa tilmaamaa hima sirrii isaa sagalee sirriidhaan barreessuu dandeessan jechuudha. Akkuma sitti hime amma yeroo deemee sitti hima foormulaan biraan jiru. Foormulaan jiru isa dubbannu barreeffamatti jijjiiruu danda'uudhaaf shaakaluudha. Maaliif sagalee keenya rakkoo dubbii hin qabnu dubbachuu namni kamiyyuu qixa sirriin dubbata. Isa kana immoo afaaniin himuu nama kamittuu hin dandeenya. Isa afaaniin himnu sana immoo barreeffama jijjiirachuu danda'uun shaakala gaafata jechuudha. Walii wajjin haa shaakalu. Maaliif mana barnootaa seenirraa baranneerraa namni kamiyyuu qubee afaan Oromoo adda baasnee beekna. Garuu dheeressuuf gabaabsuu irratti tarii hir'ina akkanaa qabna ta'a. Okeekaa hamma tokko akka itti sagalee afaan Oromoo dheeressinuu fi gabaabsinu hubattanidha jedhee tayyaadha namni hamma dhumaatti ilaaltan. Kanaaf har'aaf waa'ee gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee haala kanaan ta'a. Namoonni immoo gaaffii yaada yoo qabaatan koomentii irratti naaf kaa'an isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa sooshaal miidiyaa qabsiistuuwwan chaanaalii koo jala kaa'u yookiin immoo viidiyoo kana jala kaa'uun naquunnamuu dandeessu. Namoonni gaaffii qabaatan yookiin immoo namoonni faarzar yookiin itti fuftanii akka baratan barbaadan achirra naquunnamuu dandeessu. Maaliif daaretti kallattii garaagaraatiin wal barsiisuu hin dandeenya jechuudha. Kallattii kana qofa osoo hin taane karaa barreeffamaatiin karaa kallattii ta'een sooshaal miidiyaa kamiin wal barsiisuu hin dandeenya jedha. Okee har'aaf waa'ee gabaabbachuu dheerachuu kanarratti xumura. Yeroo itti aanutti immoo jabaachuu fi laafuu sagalee afaan Oromoo tokko yookiin jecha afaan Oromoo tokko akkamitti laafsinee yookiin jabeessinee barreessina kan jedhu akkamitti laafa akkamitti jabaachuu danda'a kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Okeekaa kana.